nagao gaaffii keenya kabajjee nu cinatti argamuu keetiif galatoomii ulfaadhu siin jenna. Baga gammadde maqaa hordoftoota Qubee TVtiinis namoota Qubee TV daawwataa jiraniin baga gammadde siin jenna. Tole jalqaba irratti isinillee Qubee TV irratti naaf yeroo keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Baga gammaddee baga walumaanuu gammanne atina gammaddee dhiituma yaada. Baga walumaan gammanne. Mee akkam maaltu sitti dhaga'ame gaafa konkolaataa kana fudhattu maaltu sitti dhaga'ame haala gammachuu keetii walumaa galatti nutti himte maaltu sitti dhaga'ame? Wanti natti dhaga'ame egaa gammachuu guddaa tokkotu natti dhaga'ame. Akkuma tasaa guyyaa kaleessaa konkolaataa siilaachuuf taana naan jedhani. Ani dhugaa yoo seene jalqaba yeroon dhaqu yoon achi dhaqu konkolaataa qopheessanii akkasitti konkolaataa laatanii jiru jechuudha. Konkolaataa akkasitti bareedu kana. Kanaafuu gammachuu guddaa gammachuu ani eegne tokkotu natti dhaga'ame jechuudha. Konkolaataa kana argattee jirta yeroo tokko immoo dhimmoota konkolaataadhaa waliin wal qabataniin sooshaal miidiyaa irratti yookaan miidiyaalee hawaasummaa irratti dhimmi kee ijoo dubbii ta'eetu kan inni ture. Mee yeroos maaltu mudatee ergasii immoo nagaa'uun haala akkamii keessa ture? Dhugaadha yeroo tokko akka malee miira aarii keessa seenanii miidiyaa irratti waan tokko dubbadheen ture jechuudha. Innis maaloo itti beektaa jechuun fuula uummataa duratti waan ta'een yoo beekamtu haala kamiinuu jiraachuun baay'ee sitti cima jechuudha. Isuma kanarraan kan ka'e anillee taaksiin ittiin deemu maal kana keessattuu baay'ee kan rakkisaa ture taaksii hiriira fa'aa eeggadhee yookiin yoon ittiin deemu baay'ee natti dhaga'amaa ture beeke. Isuma kana guyyaa sana sagantaa sana dhaquuf jedheeni yeroo daandiirra yeroo dheeraa dhaabachaa ture. Isuma kanarraan kan ka'e achi yeroon ga'utti akkas jedha jechuudha miira aarii keessa seeneeti. Achi booda dhaabbatni Okilook Motorsi kun jechuudha. Torbee isaatti deebi'ee dhiifama gaafadheen ture jechuudha. Dubbiin koo sun sirriin turres yeroo sana. Akkasitti dubbachuun narraan ture. Ani deebi'ee dhiifama jedhee yennaani erga inni dhiifama jedhee jedhanii konkolaataa naa kennuuf murteessanii jechuudha. Mee sanaan booda karaarras ni deemtaa yeroo baay'eenis sin argaa biskileettiidhaan illee karaarra ni deemtaa hawaasarra miirri siif deebi'aa ture yookaan immoo hawaasni ni yaadinni sii kennaa ture maal fakkaata ture ati dhugaatti yeroo sanatti imala geejjiba dhabuu keetiin aarii keessa seentee gaaffii sana yookaan immoo jecha sana jetteetu kan itti jirtu sanaan booddeellee dhiifama gaafatteetu kan itti turte. Mee hawaasnoo maal siin jedhee alarratti miidiyaadhaan alatti maaltu ture nagaa'uun haala kamiin dabarsaa ture? Haalli an dabarsaa ture haalli ulfaataatu ture. Namooti haga daandiirra ennaan deemutti jechoota ulfaatoo naan jechaa turan illee hin jira. Inni kun immoo gaarii gootee baga jettee maal kan jedheellee si deeggaru hin dhabamu. Garuu dubbii keessaniini jechuun kinoo amma konkolaataa kana argadheen jira jechuudha. Isa kanatti jechuun baay'een gammada. Tole meeqa ati amma rekkardii biyyi kana yookaan kan Itoophiyaatti qabatee jira dheerinaa. Amma dheerinni kee meeqarra jira? Amma yoo safaraan ta'e meetira 2 fi saantimeetira 20 torba akkas waan akkasii jira. 2.25 ture. Saantii 2 dabaleetan jira jechuudha amma. Seentimeetirii 2 dabaltee jirta. Seentimeetirii 2 dabaleen jira. Kanaaf akka Itoophiyaatti rekkardii qabatee jira. Sunillee gammachuu biraa. Innis gammachuu biraati. Dhugaa jechuun rekkardii nama harka jira jechuudha ammallee. Akka Afrikaattis yeroo tokko miidiyaa hawaasaa irratti yeroo tokko posti gootoo argaan ture namni tokko kan meetirii dheeraadha kan jedhu wayii miidiyaa irratti bahee ture. Qaamaan walitti dhufnallee itti gaafachaa turte. Gabaasa turan. Miidiyaan garaagaraa gabaasa ture. Ani isallee jechuun bifuma qoosaatiin jechaa ture.
erga sanii garuu warroonni BBC afaan Oromoo gubbaa hojjetan tokko dhaqanii isallee safaranii turani. Inni naannawa meetira 2 fi seentimeetira 23 jechuudha. Waan akkasitti dubbatanii carraa walitti dhufuu keenyallee osoo argame bareedaa ture. Carraa isaanillee walitti dhufuu hin arganne garuu warroonni BBC dhaqanii meetira isaa gaafa laalan meetira 2 seentimeetira 23 jedhanii natti himanii jiru jechuudha. Kanaaf nagawwan amma akka Itoophiyaattis akka Afrikaattis odeeffannoo gammaatti jiruun situ dursaa jira dheerinaan jechuudha. Nageen akkasuma. Mee dheerina keetiin wal qabatee yookaan immoo uumama addaa Itoophiyaa keessatti ta'uu keetiin dheerinni hojjaa keetii ajaa'ibsiifamuudhaan konkolaataa argatteetu kan itti jirtu. Mee gara fuulduraatti nagawarraa maal eegnaa haala akkamiitiin uummata Oromoos haa ta'u uummata biyya keessaa jiruufis biyya alaatiifis nagawoo nama akkamiitii eegama kana booddee konkolaataas argatteetu jirta konkolaataa kanaan maal hojjechuuf deemtaa haala akkamiitiin si haa eegnu gara fuulduraatti? Okay, ani gara fuulduraatti hojiilee promooshinii garaagaraa atillee hojjechuuf hawwii guddaan qaba. Akkasumallee immoo of dura jechuudha yoo Waaqayyoon na gargaare namoota haala garaagaraa keessa jiranii fakkeenyaaf uumama addaatiin warroota rakkatan warroota uumama addaatiin rakkatan kana gargaaruullee akkasumallee immoo isaanillee gargaaruu nan fedha jechuudha baay'inaani. Maaliif jennaan atiin gaafa uumama addaa taatu wanni ta'e dhiibbaa wayii sirra gaha hawaasa keessatti beektaa. Uummata keessa jiraattu keessatti illee dhiibbaa wayii inuma namarra gaha. Kanaafuu namoota akkasiisan gargaaruun barbaada jechuudha gara fuulduraatti. Tole mee konkolaataan kun qarshii miliyoona 4 kan tilmaamamudha jechuudhaan kaleessa miidiyaalee hawaasaa irra deddeemaa ture hagam dhugaadha? Dhugaadha. Miliyoona 4 jedhanitti himanii. Namooti hedduun illee immoo akkasumaan itti gurguraa jiru jechuudha dhaabbatichi. Dhaabbatni badhaasa kana si badhaase dhaabbata konkolaataa fidee gurguru jechuudha. As biyya keessatti walitti gattamu jechuudha biyya alaatirraa galchaniiti. Dhaabbata Ooklook Motors jedhama. Biyya alaarraa galchanii biyya keessatti walitti gattamanii gurguru jechuudha. Dhaabbata guddaadha baay'ee dhaabbatichi. Dhaabbanni kun namoota hedduu fayyaduuf kan karoorfatedha. Namni kamiyyuu parsentii 50 dursee maallaqa laate parsentii 50 isaanumti warra baankii wajjin haala nama mijeessanii akkasitti abbaa konkolaataa eenyumtuu ta'uu ni danda'a. Dhaabbata nama baay'ee fayyaduuf karoorfatedha waan ta'eef hundumtiin namaatu deeme itti fayyadamuu ni danda'u jechuudha. Tole sila kaasteetta komiyaati miidiyaa irratti kaastee wal qabatee torban tokko booddee akka deebitee dhiifama gaafattes miidiyaalee irratti mul'achaa ture. Mee dhaabbata kanaa waliin akkamitti walitti dhuftanii eenyutu walitti sin fide yeroo kamitti immoo kan isaan konkolaataa si badhaasna siin jedhanii si beeksisan? Dhaabbati kun isaan yeruma sana murteeffatan akka kaleessa dubbatanitti jechuudha. Ani dhiifama jedhee jennaan akka haadha warra isaa wajjin mari'atanii walii isaan lama walii galanii konkolaataan kennaaf jedhanii murteessan jechuudha. Abbaan dhaabbatichaa fi haati mana isaa jechuudha. Garuu ergasii booda baay'ee turelleeni nati yeroo tokko natti himanii kaleessuma immoo kottuu fudhadhu naan jedhan jechuudha. Akkasitti isaanumatu na barbaadee na argate. Isaanumas si argate akka konkolaataa si badhaasan si beeksise. Mee gara fuulduraatti dhaabbata kana waliin akkamittiin itti fuftu? Dhaabbata maal kennanii konkolaataa kana sii kennanii sirraa immoo maal eegu dhaabbatni? Dhaabbati kun konkolaataa kana naa kennee akkasumas immoo ambaasaaddara kaampaanii isaanii kana kaampaanii guddaa qabu. Biyyoota alaatirraa illee kaampaanii gurguddaa qaba. Hagan haga biyya alaatti deemee akkan isaaf promooshinii hojjedhu agrimentii walii galtee mallatteessinee jirra. Waggaa 5 fi iddoo garaagaraa deemee biyya keessas biyya alaas deemee dhaabbata isaanii kana nan beeksisaaf jechuudha isaaniif. Kanaaf kana booddee nagahoo keessa qofatu hin taane beeksisaalee sadarkaa biyya alaatti sadarkaa idil addunyaatti illee si arguuf ta'e jechuudha. Akkasuma.
Mee namootni si gammadanii miidiyaalee hawaasaa irratti nagahoo baga gammadde siin jechaa turan illee ni jiru. Isaaniin maal jettame? Isaaniin guddaa galatoomaan jedhaan dhugaadha jechuun namooti yeroo jalqabaarraa ka'ee yeroo ani akkasitti dubbadhee irraa ka'ee dubbiin isaa sirriidha maaliif irra laaltu jedhanii namooti nagee jechuun yaada pozitiif ta'e tokko nama qaban namoota hedduun arge akkasumallee immoo namoota akkasumatti namarratti duulan tokkos inuma jira. Namootni ana duuba dadhabanii yaada koo naaf hubatanii na deeggaraa turan hundumti isaanii bakka jiranitti galata guddaa argatanii jedha. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa jettaan. Galatoomaa ulfaadhaa fayyaanaa ta'a hamtuun isin arginii. Yeroo tokko akkati hidhamtee turte miidiyaalee hawaasaa irra deemaa ture gara Maqiitti deebitee Maqiitti hidhamtee turte maaliif hidhamtee yeroo? Magaalaa Maqiitti dhugaadha yeroo tokko hidhameen ture amma waggaa tokko darbeera na fakkaate. Sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo tokko wanti buusni saba wayitii fi sabni saba keenyaa kana gidduu ture. Sanumaan dubbadhee yuani sooshaal miidiyaa irratti isuma sana maxxansaa tureyyuu. Achi dhageenyaan akkamitti waan akkasii maxxansta maal jedhanii na qabanii torbee lama na hidhanii ganna lakkisaniidha. Sababuun kanaaf na qaban. Haala kamiin gadhiifamte? Wabiis miti. Akkasumatti na hidhanii osoo mana murtiitillee nan dhiyeessin torbee lamaaf erga na hidhanii booda guyyaa 15 irratti koottu naan jedhanii na baasan ofumaaf akkasumatti osoo mana murtiitillee hin dhiyaatin na qabaniituma na baasanii baay'inaan jedhanii jechuudha. Tole meeqa dhimma konkolaataadhaan wal qabatu dhimmoota haala yerootiin wal qabatu irratti gaaffiiwwan qopheeffadhe kanuma fakkaata. Sanaan alatti namoonni tokko nagahoo eessatti dhalatee jechuudhaan illee warreen gaafatan jiru. Ati yeroo hedduu akkati miidiyaalee irratti ibsaa turtes nan beeka. Nagahoo eessatti dhalatee eessatti guddatee ammoo eessa jira? Ani magaalaa Maqiitti guddadhee magaalaa Maqii ganda Tuuchiisuma jedhamu tokko keessattidha kan ani dhaladhee guddadhee. Qarqaruma magaalaa Maqii jechuudha. Ani achittiin dhaladhee amma immoo kan jiraachaa jiru as magaalaa Finfinneetti jechuudha. Barumsaan wal qabatee nagahoon haala kamirra jira barnoota? Barumsa barachaa turan jira. Baranas kutaa 11 kanan baradhu ta'a jechuudha. Yeroo tokko miidiyaa irratti yeroo ta'e gaaffiif deebitee asistu argeen ture. Barnoota kutaa 8 kutaa 9 akkati barachaa jirtudha yeroo sana kan kaaste amma kutaa 11 geesseetta jechuudha. Amma kutaa 11 baradhaa baran. Kanaaf barnoota kee itti fuftee jirta. Jireenyi kee magaalaa Finfinnee keessas ta'ee jira. Maatiin kee haala kamirra jiru eessa jiru yeroo kana? Maatiin kee qonnaan bultoota baadiyyaa keessa jiraatu jechuudha ammaa fi achuma baadiyyaa jiraachaa jiru jechuudha. Achuma Maqii jiraatu jechuudha. Maqii jiraatu. Yeroo tokko naannoo Maqiitti mucaa durbaa dheertuu akka Oromiyaatti tokko waliin wal fuudhan jechuun miidiyaalee hawaasaa irra deemaa ture. Akkam dhuguma fuute moo wanti sun miidiyaa irratti akkuma soba dhugaadha jedhamaa ture akkuma sanatti hafe? Wali fuune akkasumatti interviyuu tokko waliin taasisne malee wali fuune wal jechuun gaaffii akkasiitii waliin dhiyeessine nuti. Namni yoo miidiyaa irratti nama tokko wajjin nama arge akkasumatti waan osoo waan hin jedhin dubbata waan ta'eef nu waan akkasii keessa jechuun gaafumallee waliif dhiyeessine hin jiru waliif fuune walumaa galatti jechuudha. Kanaaf namni miidiyaa irratti waan haasa'amedha jechuudha. Miidiyaa irratti waan waliin nu arganiif wal fuudhan jedhanii dubbata jechuudha. Akka har'aatti illee namoota hedduun na gaafatu. Dhaabbata Club Motors waliin waliigaltee waggaa 5 mallatteessitee gara fuulduraatti hojii akka hojjechuuf jettu kaasteetu kanatti jirtu. Dhaabbileen gara biraan illee dhaabbata kanaan alaa si waliin hojjechuuf kan barbaadan jiraachuu danda'u. Ati akka kaastee nama addaati Itoophiyaa keessatti nama Oromoon borittiin boontu keessa nama tokko dhaabbilee kan biraa waliin hojjechuuf hagam fedhii qabda. Haala kamiin immoo si argachuu danda'u? Isa kanarratti anillee yaalaan ture beekii dhaabbattoota garaagaraa haga qaamaan deemee dubbisuutti yeroo dubbisee illee
jira jechuudha. Piroomooshinii hojjechuun barbaada. Piroomooshinii hojjechiisaa jedhee dhaabbattoota Oromoo kana hedduu bira deemee gaggaafadheen jira. Garuu hin milkoofne isa. Amma garuu carraan bal'aa wayiinuma naa banama jedheen yaada. Dhaabbata kam waliinuu wajjin hojjechuuf ani gama kiyyaan qophiidha jechuudha. Kanaaf dhaabbileen oomisha isaanii beeksifachuu barbaadan, dhaabbileen tajaajila isaanii beeksifachuu barbaadan nagaa waliin hojjechuudhaaf yoo fedhii qabaatan si quunnamuu danda'u jechuudha. Sirriitti gara kiyyaan ulaan banaadha. Isaan fedha isaanii ta'e jennaan na dubbisuu danda'u yeroo kamittuu. Yeroo tokko itti fayyadama miidiyaa hawaasaatiin wal qabatee komiiwwan hedduun kan sirratti ka'an jiru. Atis immoo itti fayyadama miidiyaa hawaasaatiin wal qabatee namootni ati komii irratti kaastu jiraachuu danda'a jedhee yaada. Namoonni utuu sin hubatin yeroo baay'ee si qeeqan mul'achuu danda'u miidiyaa hawaasaa irratti. Namoota akka sanaaf deebii akkamii qabdaa? Akka isaan gara fuulduraatti ilaalcha kee hubatanillee yaada kennuuf danda'aniif. Ani dhugaa dubbachuuf karaa sooshaal miidiyaa kana waanuma ta'e kana jechuun akkasumatti illee keessa seenillee dudubbachuu kanallee baay'isee hin jiru. Ani wanti irratti xiyyeeffadhu wanta dhugaa ta'e tokko irratti xiyyeeffadha. Wanta dhugaa ta'e tokko yoon sooshaal miidiyaa irratti namoonni kallattii tokkotti dhugaa sana dabsanii yoo isaan dubbatan ani dhuguma dhugaa kanan dubbachuu jaaladha. Namoota tokko immoo akka ati dhugaan dubbanneef namooti barbaadan baay'eetu jira jechuudha. Isa kanarraan kan ka'e nama dhuunfaallee ta'uu garee tokko immoo mufachiisuuf wanti ani godhu hin jiru. Ani dhugaadhuma dubbachuun jaaladha jechuudha karaa miidiyaa kanarratti. Namooti immoo akka ati dhugaa hin dubbanne barbaadan hedduutu jira waan ta'eef isaan immoo faallaa keenya deemaa maalidhaa jedhu waan ta'eef ani faallaa nama tokko yookiin garee tokko deemuuf miti jechuudha. Ani dhugaadhuma duuban hiriiree dhugaadhuma wajjin deema. Tole meeqa konkolaataatti badhaafamte wal qabatee turtii gabaabduu si waliin taasisuudhaaf kan nuti asitti argamne namoota galateeffachuu barbaaddu yookaan immoo qaamolee hanga har'aatti as ga'uu keetiif galateeffachuu barbaaddu yoo qabaatte carraan sii kenna yeroo biraa immoo bal'inaan walitti deebinan hin abdadha. Dhugaadha jechuun egaa hagan magaalaa Finfinnee kanatti galee namooti na duukaa rakkachaa jiran namootni muraasni tokko hin jiru. Isa keessa namni baay'ee galateeffachuu barbaadu namni nama osoo waan kamiyyuu godhee fi galata isaa isaaf kaffaluu hin dandeenye tokkotu jira. Abbaa Odaa Elektirooniksii beektaa miti Sooressaa Damee. Namni sun dhugaa dubbachuuf namni akka isaatti na duuba dadhabeen jiru jechuudha. Anillee waan kamiinuu na jajjabeessaa ture, na cinaa dhaabbachaa ture akka obboleessa kiyyaatti jechuudha. Nama sana guddaan galateeffachuu barbaada. Waaqayyo umurii keessiif haa dheeressuun jedhaanii anallee nama harkaan kee deebisu na haa taasisuun jedhaanii fayyaa na argadhu umurii dheeraa naaf jiraadhu jedhaanii isa guddaan galateeffachuu barbaada. Oolmaa guddaa na biraa qaba namni sun. Akkasumas nama konkolaataa kana naa kenne Ahimaddiin jedhama. Isallee guddaan galateeffachuu barbaada. Waan guddaa naaf godhe nama oolmaa guddaa na biraa qabudha innis. Nama mul'ata kiyyallee galamaan ga'uuf aga ammaattillee na cinaa jirudha. Waan barbaadde kam waliin hojjannaa jedhee na jajjabeessa jechuudha na bilbileettis. Isallee guddaan galateeffachuu barbaada. Isaanis naaf jiraadhu fayyaa naaf ta'ii umurii dheeraa naaf jiraadhu jedhaan isaanillee. Tole galatoomii ulfaadhu yeroo biraas bifa kanaan walitti deebinee turtii waliin nus waliin taasisuuf carraan arganna ni abdanna. Carraa gaarii si hawwina gara fuulduraattis beeksisoota hojjettu jireenya kee gara fuulduraa kan biraa keessattis hawwii gaarii siif qabnaa galatoom. Tole isinillee guddaa galatoomaa naaf hiruu keessaniif.